Karaaleen aartii Oromoo ittiin guddatu keessaa inni tokko sirboota afaan Oromooti. Sirboonni afaan Oromoo YouTube irratti erga gadhiifamuu jalqabanii waggoota 15 ol lakkoofsisaa jiru. Qophii keenya har'aatiin sirboota afaan Oromoo YouTube irratti gadhiifamuun ilaalcha guddaa argatan 10 qabannee dhiyaanneerra. Turtii gaarii. Sadarkaa 10ffaa irratti sirbi argannu sirba Alii Birraa fi sirba Heelan Barihee Siyaadee Shaggaa jedhudha. Sirbi kun waggaa 7 dura Hope Entertainment irratti gadhiifamuun ilaalcha miliyoona 16 ol argachuu danda'eera. Sadarkaa 9ffaa irratti sirbi argannu sirba Galaanaa Gaaromsaa Wala Garraa jedhudha. Sirbi kun waggaa 4 dura YouTube chaanaalii Galaanaa Gaaromsaa irratti gadhiifamuun ilaalcha miliyoona 16 ol argachuu danda'eera. Wala garraa garraa wala garraa wala garree jira wali sarguupe. Sadarkaa 8ffaa irratti sirbi argannu sirba Jaamboo Jootee Dafii Koot As Koottu jedhudha. Sirbi kun waggaa 15 dura YouTube chaanaalii Iyyoos jedhamu irratti gadhiifamuun ilaalcha miliyoona 17 ol argachuu danda'eera. Sadarkaa 7ffaa irratti sirbi argannu sirba Andu'aalam Goosaa Biilillee jedhudha. Sirbi kun waggaa 1 dura YouTube chaanaalii Andu'aalam Goosaa irratti gadhiifamuun ilaalcha miliyoona 17 ol argachuu danda'eera. Sadarkaa 6ffaa irratti sirbi argannu sirba Faraan Sulee fi sirba Ashittaa Nuuree Karra Teessan Dura jedhudha. Sirbi kun waggaa 6 dura Hope Entertainment irratti gadhiifamuun ilaalcha miliyoona 20 ol argachuu danda'eera. Sadarkaa 5ffaa irratti sirbi argannu sirba Andu'aalam Goosaa Darbee Ilaallaa jedhudha. Sirbi kun waggaa 4 dura Vision Entertainment irratti gadhiifamuun ilaalcha miliyoona 20 ol argachuu danda'eera. Boorataan korma dhugaa boorataa boore galchuu baasaqii baasaqaa bareedan. Sadarkaa 4ffaa irratti sirbi argannu sirba Kee'ol Naggasaa Jamaree jedhudha. Sirbi kun waggaa 2 dura YouTube chaanaalii OAI irratti gadhiifamuun ilaalcha miliyoona 20 ol argachuu danda'eera. Yoolii waliin nu fedhe yoo firoo mateenya fedhe waan hin oolle fira ta'uu waan hin oolle. Sadarkaa 3ffaa irratti sirbi argannu sirba Haacaaluu Hundeessaa Maalan Jiraa jedhudha. Sirbi kun waggaa 10 dura YouTube chaanaalii Hiriyaa Pictures irratti gadhiifamuun ilaalcha miliyoona 22 ol argachuu danda'eera. Laalgalooto gullalleen kan tufaa laalgalooto gaara bichuu turii laalgalooto galaan finfinnee maasee. Sadarkaa 2ffaa irratti sirbi argannu sirba Soonaa Taakkalee Warra Boolee jedhudha. Sirbi kun waggaa 1 dura Mooteessaa Stuudiyoo irratti gadhiifamuun ilaalcha miliyoona 28 ol argachuu danda'eera. Seenaa YouTube keessatti sirbi afaan Oromoo ilaalcha guddaa argachuun sadarkaa 1ffaa irratti argamu sirba Yoosan Geetahuun Sadii Obsaa yookaan ammoo Bulloo jedhudha. Sirbi kun waggaa 4 dura YouTube chaanaalii Vision Entertainment irratti gadhiifamuun ilaalcha miliyoona 42 ol argachuu danda'eera. Fardi kophaan gootu maa kophaa kaate maa kophaa kaate hidhee garbuu nyaachu lugaama nyaate kulloon garmaamu tolaamaa mana hidhaa oola. Qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna. Hanga qophii haaraatiin walitti deebinutti nagaatti. Wala garraa garraa wala garraa wala garree jira wali sarguupe. Wala garraa garraa wala garraa wala garraa wala garraa.
garaa.